Yesus Kristus haalaaf bakka argamte hundatti isiniif yaa ta'u obboloota koo hafuura akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kun jira isaaf yaa galatu isiniin jedha isinillee baga nagaa fayyaa qabaattan isiniin jedha obboloota koo egaa warroonni egaa fi yeroo dheeraadhaaf nagaafachaa turtani YouTube koo akkuma seentaniin viidiyoowwan kana eenyutu si hojjete wayis immoo akkamitti hojjette naan jechaatii jirtani. Egaa bakka tokkotti isin yoon deebisuu danda'e malee tokkoon tokko keessaniif deebisee waan hin dandeenyeef walumaa galatti gaaffii keessaniif har'a YouTube irratti isiniif hojjedha jechuudha. Achi hundumti keessanuu ilaaltanii sheera gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha obboloota koo. Isin jalaa turuuf dhiifamaa isiniin jedha. Namoonni hedduu waan na gaafattaniif akkasumas immoo isin fayyada warroota hin beekneefis jechuudha. Kallattumaan isinitti argisiisa jechuudha akkamittan akka viidiyoo kana hojjedhu yookiin immoo piroofaayilii suuraa keessan irratti hojjechuu danda'ama kan jedhu isiniifan hojjedha jechuudha. Akkasumas gaaffii biraas yoo qabaattani keessumaayyuu gama biyyaattis gaaffiiwwan na dhiyaatan keessaa gama biyyaatillee gaafa bilbillu imoon keenya hin dhaga'amu maaloo akkamittiin akka dhaga'amu goonaa kan jedhuun gaaffii hedduun na dhiyaate jechuudha. Isa sana isiniifan hojjedha YouTube irratti seenatii hordofaa isiniin jedha. Ittaanuudhaan meseenjera keenya namni nu waliif fayyadamuusaa akkamittiin beeknaa kan jettanillee ni jirtu. Isa kanaafis deebii keessan isiniif laadha. Egaa gama YouTube seenatii subscribe, share, like gochuudhaan komentii yaada qabuudhaan barreessuudhaan na waliin turaa isiniin jedha obboloota koo. Egaa gaaffiiwwan hedduu na gaafachuus dandeessu. Warroota na gaafattan isiniifan deebisaa turuu koof ammas dhiifama maqaa Waaqayyoon isiniin jedha. Kallattumaan gama sagantaa guyyaa irratti isin dabarsa. Jalqaba irratti kan isinitti argisiisu akkamitti viidiyoo fi suuraa piroofaayilii keenya haala barbaanne hojjetachuu dandeenya bilbila keenya irratti kanaa manaasterii irratti jechuudha. Kallattumaan pileestoorii keessa galtaniiti kanaa manaasterii warroonni qabdan hin qabdu warroonni hin qabne immoo kanaa manaaster jettanii haala kanaan sarchi godhattanii egaa ani waan hanga buufadhee jiruuf egaa warroonni buufanne kanaa manaaster isa kanaadha jechuudha. Viidiyoo dheeraa aadiyoo wajjin isiniif waraabdhaan kan isin gargaaru kallattumaan garasitti isin geessa jechuudha. Maaliif andursaa gabbuufadhee silan jiruuf jechuudha. Isa kanaa manaaster jechuun egaa haga xinnoo beesis gargaraas jiraachuu danda'a. Anuma waliin tura obsaan isiniin jedha. Egas booda inni piroojeektii irratti gadxu kannaa jechuudha. Viidiyoo hojjechuuf barbaanna suuraa keenya waliin jechuudha. Amma egas booda isa kana filannaa jechuudha. 16:9 kana kireeti kan jettu kun oda kana jirti ishii irratti gadxu gattu. Egas booda haala kanaan nu fida jechuudha. Egaa haala baay'ee salphaa ta'een haala barbaaddaniin isin kaawwachuu dandeessu jechuudha. Suuraan barbaaduun filadhaa jechuudha. As keessaa suuraa irratti viidiyoo hojjechuu barbaadu tokko egaa isinis waan fedha keessanii maraxachuutii dandeessu jechuudha. Anis amma suuraan barbaadu tokko maraxadhaa asirraa jechuudha. Tole inni amma suuraa dhuma kiyyaa irratti yamaxxassu jechuudha. Egaa si booda kun akkatti naaf fida. Egas booda akkanan butadha. Eeksi kanarratti hin gaddu jechuudha. Haala kanan naaf fideetii jira jechuudha. Amma viidiyoo fi suuraa kana waliin akkamitti ofuu dandeenya kan jedhudha. Isattaanuu isiniifan hojjedha. Egas booda kun as dhuftanii miidiyaa kan jettu ishee kana ni argaartu jedhee yaada. Ishee kana dhiifama. Ishee kana jechuudha. Aadiyoo kan jedhu kanarratti gaddu jechuudha. Faaruu barbaadan waan barbaadan irratti filachuuf jechuudha. Egas booda faaruu as keessatti kan filattan jechuudha. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልክዓ አርሴማ ቅድስት asii egaa akkasittiin filattu jechuudha. Albumni kan jedhu kana keessaa kan telegiraamii keessaa yoo barbaadan imoo irrattis kan barbaadan yoo jiraate egaa kan fedha keessanii as keessatti itti maraxattanii faaruu barbaadaniif suuraa barbaadan waliin gittanii egaa gadhiifachuu dandeessu jechuudha. Mi ammaaf ani isinumatti argisiisuuf faarfannaa koo kan hin taane kama tokko jechuudha. Isinumatti argisiisuuf jedhee irrattaniin qanabbara jechuudha. Where you come to?
faaruudhuma kananii suuraa kiyya kanarratti kana bareessanitti argisiisa jechuudha. Eegas booda mallattoo ida'u kana inni argaa jedhee yaada. Ishee kanarratti gattuuttu kunoo akkanatti isinii fida jechuudha jala kanatti. Kaza akkana eeksii kana asiin tuttanii akkasitti duubatti deebitu. Faaruun kun amma suuraadhaan hanga dhumaatti faaruu kanaaf suuraan kun wal qabachuunsaa beekuudhaaf jechuudha. Yeroo tokkoof akkasirra cukaastu jechuudha. Eegas booda harka keessaniin akkasitti irra harkistu jechuudha. Isa kana gochuun keessan suuraa fi aadiyoon kun akka wal qabatee hanga dhumaatti waliin adeemuu argisiisa yookiin immoo isin dandeessisa jechuudha. Innaa haala kanaan hanga dhuma faarfannaan jirutti suuraa keessanii fi aadiyoo kana wal qabsiistanii harkistu jechuudha. Isinii galaa jira jedheen abdii qaba. Egaa baay'ee salphaa kan ta'edha jechuudha. Garuu isin jalaa turu qof dhiifama isiniin jedha. Baay'een keessan hojjedhu gaafnaan jettanii egaa immoo dalagaa sila ta'eef yeroo tokkoon keessanii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf YouTube koo galtaniiti gaafa achirraati irra deddeebitanii ilaaltanillee isiniif galuu danda'a. Warroonni isiniif hin galles immoo irra deebi'ee hojjedhullee gaaf jettanii achi koomentii jalatti naa barreessaa rakkoon hin jiru. Kun akkuma argitan kana amma bakka aadiyoon dhaabatetti suuranis dhaabachuu qaba. Kun wal qixxee ta'uu qaba jechuudha. Eegas booda akkasittiin duubatti deebitu. Amma faaruu fi aadiyoon kun walii hin gatu jechuudha. Hanga dhuma aadiyoo kanatti suuranis waliin adeemaa jechuudha. Eegas booda ammamii walumaan bannee ilaalla jechuudha. Har'a jalqabee dhaloonni hundumtuu ayyaana qabeettii anaan jedhu. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:48. Hordoftoota koo akkuma argitan kana kunoo amma haga dhumaatti waliin adeema jechuudha. Akkamitti seef godhannee asiitii gara gaalaariitti nuuf darba kan jedhuu fi kunoo mallattoon xiyyaatuun as jirti isheerra gadi tuqxanii. Eegas booda kunoo jala kanatti seef as viidiyoo kan jettu jirti ishee kana irratti tuqxu jechuudha. Eegas booda ammas gara biraa isinii fidaati kunoo asitti skip kan jettu kana qofa tuqxan jechuudha. Kunoo asitti skip jetti. Ishee gatuttanii booda haala kanaan isiniif lakkaa lakkaa xumuree ofiisaatu gaalaariitti isin dabarsa jechuudha. Gaalaarii keessaa egaa gara barbaadaniitti gara YouTube ta'e sooshaal miidiyaa kamirratti viidiyoo asitti suuraa keessa wajjin hojjetattan kana bakka barbaadanitti gadhiifachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo dheeraa jechuudha. Gabaabaa osoo hin taane kana ministeera irratti haala kanaan hojjetattanii jechuudha. Isiniif galeera jedheen abdii qaba. Waan na hordoftaniif eebbifamaa isiniin jedha. Gaaffii biraas yoo qabaattan kallattumaan na gaafadhaa waan hin danda'u isiniif nan deebisa. Eebbifamaa isiniin jedha kennaa wanta waadu. Maaliif inni kun xinnoo ishii turuu danda'a waan ta'eef asuma irratti dhaaba. Egaa kana xumuree booda ofiisaatu gaalaariitti isinii dabarsa sila ta'eef jechuudha.